Okkeen jaalatamoo oduu ammajjii afurii barkum lamaaf 22tiif jennisan dhageessaa oduu waliin Angalmoo Oromooti. Waraanni sirni PP ilmaan Oromoo sadii dilbata ammajjii 2 barkum 2022 badii tokko malee aanaa Gulisoo magaal Calleyaa keessatti ijjeessan bal'inni isaatiif jaalladhi Oromoo. Waraanni sirna PP ilmaan Oromoo lafa irraa duguugee balleessuuf hojjechaa jiru godina lixa Wallaggaa ona Gulisoo keessatti ilmaan Oromoo homaatuu keessaa quba hin qabne mana hidhaatii baasanii ajjeessanii jiru. Akka kanaan isaan ammajjii 2022 waraanni mootummaa faashistii Impaayera Itoophiyaa koloneel Abiy Ahmediin bobbaafaman ilmaan Oromoo sadii ona Gulisoo magaalaa Calleyaa keessatti ammajjii 1 2022 qabanii hidhuun halkan dilbata darbee mana hidhaatii baasanii ajjeessanii gatuu jiraattonni irratti biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Ilmaan Oromoo sadan badii tokko malee Oromummaan yakkamuun ammajjii 2022 mana hidhaatii baafamuun ajjeefaman Biiniyaam Taammana jiraataa ganda Saankii Daannoo Maanuel Darajjee ganda Saankii Daannoo fi Amantii Daggafaa ganda Calleyaa Kuusaa irraa yeroo ta'u jarreen kun gandoota adda addaa irraa qabamanii magaalaa Calleyaatti erga hidhamanii turaniin booda dilbata darbee ajjeefamanii gatamuun reeffa isaanii bineensi nyaatee bulu jiraattonni miira gaddaan guutameen ibsaniiru. Ajjecha akkasii ona Gulisoo keessatti kan hammaate yeroo ta'u torbee darbees ona Gulisoo magaalaa Calleyaa keessatti waraanni sirna PP namoota 4 ajjeesuun bineensa nyaachisuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Nutis maatii fi firoottan ilmaan isaanii jalaa du'aniif jajjabina hawwin. Torbaan darbu waraanni sirni PP godin Arsii Aanaa Baalee Gasgaar keessatti saatii malee alteettan jechuun namoota 78 qabuun adaban jaal eeran gameessaa dabalata qabe. Waraanni mootummaa maafiyaa Itoophiyaa badii tokko malee labsiiwwan haala qabatamaa Impaayeratti hin ilaallee fi bu'uura seeraa hin qabne meeshaa godhachuun ilmaan Oromoo dararaa jiru. Haala kanaanis maqaa labsii yeroo muddamaan torbee darbe godina Arsii Ona Balee Gasgaar magaalaa Balee keessatti namoota nagaa 78 sa'aatii malee deemtan jechuun qabanii buufata poolisii magaalaa Balee jirutti erga hidhanii booda adabbii qarshii Impaayera Itoophiyaa 300 tokkoon isaanitti murteessuun maallaqa harkaa guurratanii gadhiisanii jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Mootummaan maafiyaa PP caasaan seeraa isaa diigamaa jiru qondaaltonni isaa akkaataa argataniin uummata irraa maallaqa guurrachuun dantaa isaanii guuttachaa jiraachuu jiraattonni ibsuun rakkoo waraanni sirna PP maqaa Oromoo dhaachaa ilmaan Oromoo irraan ona Balee Gasgaar irratti raawwachaa jiru daangaa dhabuu addeessanii jiru. Godin Qeellam Wallaggaa aanaa Wagalaan Galtuu Lamaa keessatti ammajjii 3 barkum 2022 waraanni weerartuun ilmaan Oromoo 8 ijjeesuuf tokko madeessuun dhagaam dabalati isaatiif jaal gurraacha gollicha. Waraanni leellistoo sirna nafxanyaa mootummaa sirna PP'n bobbaafaman uummata nagaa badii tokko malee jumlaan ajjeesu akkuma itti fufee jira. Haaluma kanaan godin Qeellam Wallaggaa onaa Wagalaan gandi Tuulamaa Lagmeexxii jedhamuun namoota 8 badii tokko malee sababa Oromummaa isaanii qofaan humna waraana mootummaatiin ajjeefamuu dhageenya. Namootaan dabaaf cubbuun ajjeefaman keessa kan maqaa argan Sheek Daawud, Mahammed Abdallaa, Toofiq maqaa abbaa isaa yeroof kan hin argatin yoo ta'u Oromoonni kun bakka bonqoolloodhaan achaa jiranitti bara ammajjii 3 barkum 2022 gaafii tokko malee Oromummaa isaanii yakkamuun bakka tokko irra isaasitti roobsuun kan ajjeesan yoo ta'u namni tokko madaa'ee ba'uun dhoksaan yaalamaa jiraachuu jiraattonni irratti biyyoolessa Oromiyaatti himan. Obbo Mahammed Abdallaa nam guddaa ardakee jiru qajeelum qabuu fi nam nagaa fi quuqamsa bisaatii qabu malee yakki biroo kan hin qabne yoo ta'u mootummaa kabaj maanguddoo Oromoof hin qabne dabaaf cubbuun ajjeefan. Mootummaan gabroonfataan Impaayera Itoophiyaa sanyii duguuggaa dhala Oromoo irratti raawwachaa waan jiruuf uummanni Oromoo hundi irreef gaachan isa obbo cina dhaabbachuun mootummaa bututa Impaayera Itoophiyaa mootummaa jedhe of waam tokkummaan ka'ee ofirra qolachuu qabu jechuun jiraattonni irratti biyyoolessa Oromiyaatti himan. Bulchiis magaala Finfinnee gandoo garaagaraa keessatti dargaggoota Amaaraa maqaa faannoo Finfinnee jedhuun ijaaruuf leenjisaa jiraachuun baram jaalnaa tolammii bal'inni isaa harkaa qaba. Mootummaan gabroonfataa Impaayera Itoophiyaa leellistoota sirna Minilik gammachiisuuf jecha ilaalcha finxaaleyyii Amaaraa Finfinnee irratti qaban dhugoomsuuf kutaalee bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi gandoota ishee cufa keessatti dargaggoota Amaaraa magaalicha keessa jiraniif leenjii kennaa jiraachuun beekame. Leenjiin kun ta'ee jedhame ilmaan Amaaraa fi saboota Itoophiyummaatti goyyomsaan amananiif addatti maqaa faannoo Finfinnee jedhuun kennamaa kan jiru yoo ta'u sababni guddaan leenjii kanaa ilaalchi Oromummaa magaalittii keessatti akka hin calaqqisiifamne dhorkuuf yoo calaqqisee argame immoo farra Itoophiyummaatti jechuun tarkaanfii irratti fudhachuuf akka ta'e keessa beektonni arrata biyyoolessa Oromiyaaf himaniiru. Mootummaan Abiy Ahmed dhimma magaalaa Finfinnee kan Oromooti jedhu ifatti deebisuu dadhabuu irra darbee ilmaan Amaaraa magaalaa Finfinnee keessatti fidanii qubachiisuun Oromoo moggeessuuf sochiin godhamaa jiru olaanaa ta'uu sabboontonni ilmaan Oromoo magaalaa Finfinnee dubbachuun Oromoon yeroon inni daran tokkoomuu qabu ammadhaa jechuun gocha hamaa sirni PP foolii Oromummaa magaalaa Finfinnee keessaa balleessuuf itti jiru balaaleffataniiru.
Ammajji 3,2022 waraanni sirni PPTif dabballoonni sirni PP godin Harargee lixaa aana xulloo keessatti maallaqaaf nyaata milishaa gaafachuun ilmaan Oromoo dararan dabalat isaa Jaal Awwii Muhammudiitu harkaa qaba. Mootummaan sirna faashistii PP baajeta fixuun baajetni waggaa kan bara 2021-2022 nagahuu dide jedhee dabalata baajeta doolaara miiliyoona 122 gaafatu Oromiyaa godinaalee cufa keessatti sababoota garaagaraa uummachuun maallaqa uummata irraa guuraa jira. Akka kanaanis ba'aa Oromiyaa godina lixa Harargee ona xulloo keessatti amajjii 3,2022 waraanni sirna PP fi dabballoonni sirnichaa gandootaa fi magaalota ona xulloo keessa labuun qarshii 450 maqaa inshuraansii fayyaa jedhuun dirqamaan irraa kan guuranii fi warra hin qabu jedhe qabanii kan hidhan ta'uu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Itti dabaluunis ergamtoonni sirna PP kunneen qonnaan bultoota Oromoo onichaan nyaata milishaa dhiyeessaa fi jechuun uummatni waan ofii hin nyaatin humnaan hojjetee mooraa milishoonni ta'anitti kan geessu yoo ta'u irraa hafnaan dhaanichaa fi hidhaatu isaan eeggata. Ona xulloo gandoota baadiyyaa fi magaalaa Hirnaa keessa hiraarri kun kan hammaate yoo ta'u namoonni kana dura inshuraansii fayyaa kaffalaniyyuu dhaabbileen fayyaa waraqaa irraa fuudhanii keessummeessaa waan hin jirreef adeemsi ammaa kun kan mootummaan hanqina baajeta isaa itti cufachuuf dalagaa jirudha jechuun jiraattonni ona xulloo dubbataniiru. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo oduun nu har'aaf jenna haa gammaasan dhageessaa turu qophiilee heenkaafan waliin turti gaarii. Gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoon isiniif dhiyeessaa injifannoolee boonsoo lammiitti abdii oranii diinabdii kutachiisan waliin ani daandii elemooti. Irree fi gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo imala gara Finfinneetti godhuu xumuruun ilmaan Oromoo irraa gabrummaa xumuruuf tarkaanfiilee akkaan jajjabduu waraana sirna faashistii Abiyyi Ahimad irratti fudhatu jabeessee itti fufee jira. Haaluma kanaan abdii fi gaaddisni saba Oromoo boonzoonni giddu galeessa Oromiyaa lixa shaggar onoota garaagaraa keessatti muddee 3 bara 2022 irraa qabuun lola addaan hin cinnee waraana maafiyaa PP irratti fudhachaa jira. Lola jabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo amajjii 3 bara 2022 irraa qabuun lixa shaggar ona midaaqanyi keessatti gaggeeffameen tarkaanfii ilaalessaa oboon fudhateen waraanni sirna PP reeffa paatroolii ja'a fe'attee kan deebite yoo ta'u lollammayyuu akkatti fufeetti jiraachuun ibsameera. Achuma godina shaggar lixaa ona buunaa gindabarat keessatti tarkaanfii irree fi wanteen sabaa oboon waraana sirna faashistii PP irratti amajjii 3 bara 2022 fudhateen reeffa konkolaataa 4 fudhattee deebi'uun barameera. Gabrummaa hiriyaan qabnee uummata Oromoo irraa xumuruuf imala isaa jabeessee kan jiru gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfiilee jajjabduu waraana eegdota sirna Minilik irratti fudhatu guyyaa kaleessaa irraa jalqabee bifa addaan onoota akka Dirree Hincinni, Gindabarat Kaachisii fi onoota biroo keessatti waraana sirna PP hedduu ajjeesee gariin madeessuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Godina shaggar lixaa keessatti waraanni sirna faashistii Abiyyi Ahimedii fi dabballoonni isaa raafama guddaa keessa seenanii kan jiran yoo ta'u hanga gabaasni kun qindaa'etti lolli jabaatee itti fufu gootichi waraana bilisummaa Oromoo ibsuun uummanni naannoo lolli itti gaggeeffamaa jiru jiraatu mana keessa turuun akka of eeggatu ajajaan oboo zoonichaa ibsanii jiru. Imalli gara Finfinnee afaan qawween galmanii ga'a bilisummaan keenya afaan qawwee jira injifannoon uummata Oromoof horaa bulaa deebana. Gabaasa
deeggarsa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen tinnisuuf taasifaman isiniif dhiyeessaa annadii Oromooti. Sabboontotni Oromoo ilmaan Oromoo biyyoota adda addaa keessa jiran maandeelee garaagaraa jalatti ijaaramuun irree fi gaachana saba Oromoo dinagdeen jabeessuuf gumaata taasisan itti fufanii jiru. Haaluma kanaan ilmaan Oromoo garee maandee obbo jabeessaa jedhu ijaarratan gumaacha qarshii impaayera Itoophiyaa 46,274 gumaachanii jiru. Maandeen obbo jabeessaa jedhu kun dhaamsa qeerroo fi qarree Oromiyaaf dhaamaniiru. Nuti hanga Oromiyaan nagaa ishee argattutti irree fi gaachana uummata Oromoo obbo jabeessuun keenya itti fufu. Kutannoo fi murannoodhaan jabaannee waraana keenya cinaa ni dhaabbanna. Uummanni Oromoo biyya alaa fi keessaa jiru bakka jirutti irree fi gaachana uummata Oromoo jabeessuun dirqama isaa bahachuu qaba. Qabsoo jaallan keenyaa galmaan ga'uuf jabaannee obbo jabeessuu qabna. Qeerroo fi qarreen biyya garaagaraa jirtan cufa obbo haa jabeessinu jechuun yaada dabarfatanii jiru. Shamarree Hamdiyaa jiraattu biyya Suudaan Arabiyaa gumaacha idileetiin addatti qarshii impaayera Itoophiyaa qarshii 7,576 obboof gumaachitee jira. Shamarreen Oromoo maqaan ishee Raadiyaa jedhamtu jiraattu biyya Liibiyaa kan taate qarshii impaayera Itoophiyaa 2,250 obboof arjoomtee jirti. Walaloo gabaabduu akka armaan gadiitti jirtuun dabarfatanii jiru. Jabaa gita hin qabne goota garaa hin hirree isa utuu jedhee gaabbiin of hin cirre. Ejjennoof kaayoon kee daandii haqaaf cicha faanni gootummaa kee kitila biqilcha jechuun yaada oboof qaban ibsatanii jiru. Sabboontonni fi deeggartoonni oboo biyyoota garaagaraa keessa jiraatan maqaa maandee kallacha qabsoo bilisummaa Oromoo jedhu jalatti gurmaa'uun oboo dinagdeen cimsuuf marsa sadaffaaf qarshii Itoophiyaa 35,200 gumaachanii jiru. Gara fuula duraattis hanga qabsoon fiixaan ba'uutti tumsa oboof taasisan cimsanii kan itti fufan ta'uu waadaa seenanii jiru. Deeggartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo biyya Noorwee jiraatan waraana bilisummaa Oromoo cimsuuf gumaacha maallaqaa taasisanii jiru. Akkaatuma kanaan deeggartoonni fi mararfattoonni qabsoo bilisummaa Oromoo biyya Noorwee jiran maallaqa biyya sanaa kiiroonaara Noorwee 140 yookaan doolaara Ameerikaa 14,124 gooticha waraana bilisummaa Oromoo oboof gumaachanii jiru. Gara fuula duraattis hanga qabsoon xumura argattutti deeggarsa obootiif taasisan cimsanii kan itti fufan ta'uu himanii jiru. Hawaasni Oromoo biyya Afrikaa kibbaa magaalaa Cape Town jiraatan gooticha waraana bilisummaa Oromoo humneessuu dirqama Oromummaa bahuudha jechuun ammajjii bara 2022 maallaqa Afrikaa kibbaa 118,100 qarshii impaayera Itoophiyaa 473,780 tumsa oboof gumaachanii jiru. Qooda Oromummaa bahuun oboo humneessa. Humnoomuun oboo bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa dhugoomsa. Kanaaf nuti hawaasni Oromoo biyya Afrikaa kibbaa magaalaa Cape Town jiran hanga bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatti oboo humneessu cimsinee itti fufna jechuun waadaa isaanii haaromsanii jiraachuu gabaasa ajajaa olaanaan ABO oboo irratti biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameeti jira. Ayyee akkam jirtu nagumaa? Nagaa galata Waaqayyo. Daandii Elemoon jedhama. Arraata biyyoolessa Oromiyaa irraati. Isin jiraataa eessaati? Godina Wallagga Lixaa Ona Gullisoo. Ayyee Oromticha godina Lixa Wallaggaa. Mee Ona Gullisoo magaalaa Calliyaa keessatti rakkooleen garaagaraa uumamaa akka turantu dubbatama. Rakkoon uumame kun maalidha? Rakkoon uumame jiraattota mana ijoollota mana jiraatan umuriidhaan illee ijoollee waggaa 17 kan ta'an siyaasa wajjin waliin argine siyaasarraa walafa kan ta'an manaa fuudhanii ajjeesuutu argamaa jira. Eenyutu ajjeesaa jira? Raayyaa ittisa biyyaa jedhee mootummaan kan inni ergee rakkoo nageenyaa eeguudhaaf kan inni mootummaan ergeedha. Garuu rakkoo nageenyaa booressuudhaan isaan immoo tokkoffaa ta'aa jiru. Gaafa yoomiiti kan ajjeefaman? Guyyaa gaafa facaasaa galgala lubbuu sadii wal faana ajjeesanii isaan kun nageessaallee ciraadhaan nu dhabame namni lamallee xiqqoo argamanii lameen isaaniillee kan awwaalamedha. Kan gaafa dilbataa ajjeefaman jettan immoo eenyu fa'i? Gaafa dilbataa kan ajjeefaman Biiniyaam Taammanaa jiraataa aanaa Gullisoo ganda Sankii naannoorraa itti dabalataa Amanuel Daladee jiraataa aanaa Gullisoo ganda Sankii naannoorraa akkasuma amma sadaffaa amantii deggafaa kan jedhamu jiraataa aanaa Gullisoo ganda Calliyaa Kusaa irraa qabame lubbuu isaaniitti galgala lafa kanarraa darbeera isaanillee. Gandi isin maartan magaalaa Calliyaa jala jiru moo ganda sanarraa fidaniitu magaalaa Calliyaa keessatti ajjeechaa raawwachaa jiru jarri kun? Ganda magaalaa Calliyaa wajjin gandootiin amma isinitti maalu ganda ollaadha. Garuu naannoo sanarraa fuudhaniitu magaalaa Calliyaatti hidhaa jedhanii maatii isaanii gidduudhaa fuudhanii dhaqanii bakkeetti ajjeesaa jiru. Naannoo Calliyaatti jechuudha. Jechaan ta'aa jiru naannoo Calliyaatti jiraattonni kun immoo ganda biraadha jechuudha. Mana hidhaa keessaa baasaniitu ajjeesaa jiru? Eeyyee mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesaa jiru. Jarreen ajjeefaman kun agamiif hidhamanii turan?
Ijoollonni ajjeefaman kun dilbata galgala naannoo sanarra dhaqanii fuudhanii jeesanii bulanii jechuudha. Sababa maaliif qabamanii ammoo wanti gara ajjeechaatti deemse kun sababa maaliiti kan qaamni mootummaa dubbatu? Qaamni mootummaa kan inni dubbatu waraana bilisummaa Oromoo yookaan qeerroo bilisummaa Oromoo bukkee dhaabbatanii isaaniif illee bu'aa tokko buufanidha. Garuu ijoolleen kun qaama kamittiyyuu yookaan siyaasa kamittiyyuu walaba maatii isaaniitiif ergamanii barnoota isaanii idilee duwwaa raawwatu malee siyaasa kam keessaa walabaa jechuudha. Waraanni sirna PP akka mootummichi jedhutti nageenya eegsisuuf bobbaafaman jedhama. Namoota nagaa akkasiin ajjeesuun kun seerri biyyattii yookiin seerri ittiin bulamaa jiru wajjin maal fakkaata? Seerri hojiirra oolaa jira? Nageenyi akka aanaa gulisoodha yoo wanti jedhamu tokko yoo jiru nageenya booressaa kan jiru waraanni mootummaa yookaan raayyaa ittisa biyyaa mootummaan biyya keessa gallakkisee jiru nageenya booressaa jira malee nageenya eegsisaa jiru. Fakkeenyaaf manni namaa gubatuun qabeenyi namaa saamamuun wantoota akkas akkasiillee baay'ee naannoo sana irratti raawwatamaa jira jechuudha. Ayyee mee mootummaan naannoo sanatti bulchitoonni dabballoonni kaabinoonni uummataan maal jechaa jiru yeroo gochi akkas ajjeechaan uummata irratti raawwatu kana gadi ba'anii maal dubbatu? Uummatatti wanti isaan dubbatan raayyaa ittisa biyyaa buqqaafadhaa mootummaa deggeraa nuyi badhaadhinaa jedhu garuu raayyaa ittisa biyyaa bukkee dhaabbadhaa inni jedhan iyyuu haa hiyyeessaa qaansiraa yookaan maashina lafaa keessa humna isheetiin bultu birrii 200 akkasuma namoota daldaltoota irraa birrii 200 wantoota akkasii sassaabanii ittiin dhuganii nyaatanii ittiin immoo uummata nagaa ajjeesaa jiru malee waan tokko wanta nageenya buusaa jiran jiru. Ijoolleen ajjeefaman kun reeffi isaanii sirnaan argamee awwaalamaa jira. Lakki waraabessatu nyaataa jira. Gocha kana uummanni yeroo argu maal jedha? Uummati wanta kana gammachiisee yookaan wanti kun itti tolee sun taane lafa lixaa dhabe amma yoo isaanii wanta kana hin balaaleffanna jedhanii rukutti komaandi poostiidhaan bulaa uummatichi hin sodaate malee wanti kun itti tolaa miti. Mootummaa waan jedhamu iyyuu uummatichi bakka maqaa isaa dhaga'uu jibbeera. Hidhaanoo maal fakkaata naannoo sanatti? Hidhaan egaa humnaa ol uummati nagaanii gabaa dhaqanii gabaadha fuudhamanii hidhamaa jiru reebamaa jiru nageenyi naannoo sanarraa baay'ee bu'uuraadha. Haala amma jiruun namoonni gama dabballoota sirna PP'tiinis qaamolee nageenyaatiinis gara uummataatti waraana bobbaasee raawwachiisaa jiru jettan wanti adda ba'ee fiixeetti ba'ee argitan jira. Dabballoota iyyuu kan dura bu'ee uummata kana sindura dhaabbannaadha fuudhee kan dabarsee waraana mootummaatti kennaa jiru dabballoota kaabinoota fakkeenyaaf kaabinoota achirraa kan akka Daanyee Daaneel kan jedhamu uummata dararsiisaas dararaa kan jirus isaaniidha jechuudha. Ayyaa akka waliigalaatti uummanni Oromoo roorroo kana keessaa bahuudhaaf maal gochuu qaba jettusin carraa kanaan? Uummata Oromoo ofii isaatii har'as taanaan kaleessayyuu mootummaa kanaaf gadi jedhee yookaan bitamee sun taane diktaatorummaadha yookaan aangoo isaatiin mootummaan uummata gadi qabee jiraachisaa jira malee uummata itti amanee kaayyoon mootummaa kun ta'ee fi utuu taane wanta godhu dhabee waaqatti maxxatee jiran waaqumaan karataa irra nurraa kaasite. Haalli isaan ittiin qabsoo sana saffisiisuudhaaf roorroo kana ofirraa fonqolchuudhaaf sochiin uummataa maal fakkaata? Sochiin uummataa har'as taanaan boriyyuu mootummaa faana wanti jira jedhamu wanti isaa amansiisu tokko illee hin jiru. Rakkateeti malee maallaqa isaatiin qabeenya isaatiin saamamaa jira haatamaa jira akkanaan dararamaa jira jechuudha. Qabsoo kana saffisiisuuf ammoo haalli inni itti qabsoo hidhannoo deeggaru maal fakkaata? Maal naannoo sana wanti jiru? Naannoo sanarra kan jiru qaamni lama akka socho'u beekamaadha. Qaama lamaan kana keessaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan waraana ABO bukkee dhaabbattuudha. Kaayyoonsaa amileensaa kamiin iyyuu garuu ala gochuudhaaf wanti uummata kana danqu mootummaan yookaan raayyaan ittisa biyyaa abaluu waraana bilisummaa Oromoo bukkee dhaabbate yookaan ABO deeggere jechuudhaan amma lubbuusaa waan dhufu utuu jaalala qabuu fi sodaarraan danqee irraa qollifatee wanti naadha garuu bifa sekuritiidhaan wajjin hin jiraata. Ayyee Oromticha godina lixa Wallaggaa aanaa Gullisoo dhimma waraanni sirna PP ilmaan Oromoo mana nagaa keessaa maatii biraa qabee akka fedhetti ajjeesaa jiru ilaalchistanii dhiyaattanii yaada qabdan karaa raadiyoo har'aata biyyoolessa Oromiyaa dhiyaattanii waan ibsitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddaa isin galateeffannaa. Horaa bulaa deebana. Olee galatoomaa isinillee.
Galma Oromoo jedhama irratti biyyoolessa Oromiyaa irraa sii bilbila. Yooyyaa akkam nagaa fayya qabdu? Nagaa qabna. Waraana mootummaa fi nagaa hin qabnu. Nagaa qabna reemmat. Akkami kalee gandi gurra jarjaraa dheengaddaa jalqabatee torban kan keessa uummati Oromoo alama jira jedhanii maantu jirra rakkoo akkamiitu achi dhalate? Akkuma malee ammaa jedhamee nu gaafattanii fi ta'e kanatti bila shawaa lixaana gindabarati ganda qarree toolee kan jedhamu keessatti waraanni mootummaa uummata nagaa irratti dhukaasa banuudhaani namoota 8 hanga 9 ajjeesanii jiru. Sababii itti dhukaasaniif maal jedhan? Waraana bilisummaa Oromootu as keessa naannaa keessa buufatee jira. Saniif iyyuu sintu beeka waan ta'eef quba qabdu waan ta'eef isin baasaayii kan jedhanii waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sanallee jiraatan iyyuu yeroo dhufaniitiin rakkoo uummataa furaatii jaalala uummataa qaban agarsiisaatii an akkasiitiin turan malee uummata rakkoo irraan gahanii jiranii jechaadha. Uummati ijjeesan kan akkamiitti ijjeesan? Manir deemanii ijjeesan moo namni 8 9 ol kaasetti kun akkamiitti ijjeefamuu danda'e? Bakka tokko walitti qabamanii jiranii? Ganduma qarree toolee magaala jarjaraadhamutu jira. Isa keessatti dhukaasa duukumaan bananii uummanni duraanuu fedha mootummaa kanarraa hin qabu waraana mootummaa kanallee balaaleffataa dhugaadhuma jirtu dubbachuudhaaf waraana mootummaa biyyuma ofii keenya irratti dhalannee guddinne irratti mirga keenya saafuu kunoo shamarran dubartoonni keenya karaa biraatiin gudeeddamanii yennaa isaan dhufan rakkoo akkasii irraan gahaatii jiru jechaadha waraanni mootummaa kun jechuudha. Ayyee uummatii warri maatiin irraa raatsun yeroo ammaa akkam kee jira? Aalii amma gandi gurra jarjaraatiif kana baqachuudhaaf jecha yennaa isaan baqatan kan obboleeyyan ajjeesanillee jira mana tokkooti ijoollota waan akkana hin ajjeesanii namoota 9 maqaa isaanillee nan qabadhee jira jechaadha maqaan isaanillee lorka jira nan beeka waan ta'eef ganda kiyya. Ayyee mee maqaa isaanii nuutu warri ajjeefaman sun? Shuruu Dagaaga, Tashoomaa Bachoo, Uunyaa Balaay, Taaddee Boojilii, Darajjee Boojilii isaan kun obbolaadha. Fayyoo Gabasaa, Shifarraa Kumoo, Dhaabaa Alamuu. Ayyeedansaa amma haalli naannoo sunii akkam jiru? Uummatii maankee jiran maan tanaas? Uummanni kinoo qe'ee qabeenya isaa rabbatateetiin baadiyyaa gara gadi gammoojjii lafa gammoojjiitti baqatee irraa weeraramanii baqatanii lafa akkasii jiru jechaadha. Uummanni kan gabaan illee jiru uummanni keessa banatillee jiru balbala maaf cuftan kan jedhaniin illee uummata kanatti keessatti argatan immoo haalan taane jibbisiisaa cigaasisaa kan irratti raawwachaa jiru jechaadha shamarranii fi dubartoota keenya irratti illee. Ayyee gamkaaniin ammoo eegee ammajjii tokkoo bar 2022 waraan bilisummaa Oromootiif waraan sirni PP hangidduu lol gugurdaatu deemu jira jedhan mee wanni kun dhugaa? Kan durallee lolanii turanii naannoodhuma san irratti wal lolanii jiru. Isa quba qaba ture isa kana dura wal lolanii amajjii tokko osoo hin taane kan durallee lolanii jiran. Ammoo lolli sun waan dhaabbatu moo ammaatti akkam? Sila waraanni bilisummaa Oromoo sullee uummanni illee kan abdii irraa qabu biyya keenya bilisoomfachuu wala boonfachuudha akkamitti duubatti deebi'aree waraanni bilisummaa Oromoo nama haqaaf biyya isaatiif falmatu mootummaan yoo silaa hin gadhiisu jedhee mootummaan akkasitti weerara addaa irratti gaggeessee jira nu uummanni illee hin callifnu waraanni bilisummaa Oromoo illee yoomiyyuu kaayyoo isaa duubatti nurraa deebisa jedhee abdii irraa hin qabu jechaadha. Uummata kan obbaa kanaaf birmatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo akka gaazaatti birmata sirriitti birmatee fi hin jaallata waan ta'eef waraana isaati uummata isaati illee hin jaallatallee hin kabajalleeti waan dararaa irratti gaggeessu illee hin qabu maaliif hin jaallatu akka sirriitti jaallanna malee. Ayyee uummati Oromoo hidhaaf ajjeechaa qa'ee isaa irraa taa'ee mootummaa sirni PPtiin ergamuu kan jalaa ba'uuf maal ta'uu qabaa jette akka keetiif falimaan. Ammaan illee akka kootti kanan jechuu qabu uummanni Oromoo lafa jiru dammaqee waraana PP kanarratti kara jiruun dammaqee waraana kana ofirraa fonqolchee mootummaa mataasaa uummachuudha.